kun ilma keessan Shaalloo Oromooti. Kaasinii qopheessu sagantaa oduuf odeeffannoo xiinxalla adda addaa fi barnootati. Kanaaf ilma keessan kana subscribe, share, like gochuu hin dagatinaa. Shee Amiin Ibiroo mee maaluma balleessetiin kan irratti duulamu? Waan dubbachuu hin beeknetu dubbii balleessetiin akka namni dubbatu nama taasisa. Mee share, subscribe godhaa. Share comment godhamee nama bira akka ga'u. Yeroo tokko yoo ati callifte jechuudha. Yoo ati callifte roorrootu hammaataa dhufa beekte. Maal jedha roorri keenya yoo mammaaku sa'a abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa jedhe. Amma dubbiin gara sitti deemaatti. Meeshaa Amiin Ibiroo balleessan maal qabu maali? Akkaataa beekuun, akkaataa qara'een nama amantii musliimaa hordofu gorsuu mirga hin qabu. Maaltu nama iyyisiise? Maaltu dubbii kanaa kaasuu barbaade? Tokkoffaa kan inni jedheen nama amantii musliimaa hordofuun jedhe. Kan inni jedheef illee immoo kanaafii miti. Maaliif iyyuu barbaachise? Maaliif dubbii marquu barbaachise? Maaliif dubbii waliin dha'uu barbaachise? Moo sabboonummaa? Sabboonummaan akkanaa hin jirtu. Sabboonummaan akkanaa hin jirtu. Walitti deebina. Mee viidiyoo isaa kana dhaggeeffannu. Jaarsi dullee. Dhumataan abdanii isin as teessanuu makiinaan meeqa biyya sanarraa ba'ee irreecha dhaga'e. Maal karaa zurtan? Maal karaa? Karaatee jaarsi tokko. Karaatee nuun jaarsi tokko qaba. Jaarsi dullee. Dhumataan abdanii isin as teessanuu makiinaan meeqa biyya sanarraa ba'ee irreecha dhaga'e. Okay, dubbiin inni jedhe kana. Mee dubbiin tun maal of keessaa qabdi? Dubbiin tun kan isiin agarsiiftu maalinni jennee ilaallu jalqabarratti. Darasaan as jirtan kun, sheekonni as jirtan kun osoo isin sirritti kan qaraasiftan taate, osoo isin qaraasiftanii imaanni ummata kana gadi bu'e, osoo isin qaraasiftanii ummanni kun imaana sirratti qabate, ka'eetiniin asii ka'ee irreecha hin deemu. Kanaafuu amma rakkoo qabu ummata odoo hin taane isinii warra as jiruutu sirritti hin qaraasisinii. Isinii warra as jiru kanatu amantii kana sirritti hin qabachiisinii. Kanaaf ummanni asii ka'ee achitti irreessa deemaa jedhe. Yoo kana jedhe mee eessumatti balleessanii? Akkamitti balleessaa ta'e mee? Moo Oromoon akka irreessa hin deemne rashanaa jedhe jedhan. Waan hin jenne beekamtiif jecha, dubbii kakaasuuf jecha, dubbii ho'isuuf jecha yoo jenne kiiloo kenna gadi buusa. Namni immoo waan irraa dhooggaa itti hammaata. Nuti amma irreecha deemaa turre. Waan isaan nutti himan kana dhiifne jechuudha. Garuu immoo wanti kanaan booda asirraa iyyu kun immoo maal godha? Boru immoo waan hin taane nama keessatti uumaa jechuudha. Kanaaf waan akkanaa kana namoonni waan akkanaa kana xiyyeeffatanii waan akkanaa waa abbootii amantaa jala deemtan otoo dhaabdanii jalqaba irratti jechuudha. Abdiisaa Jaarraa maqaa kaasutti sirraa dubbata. Waan hin taane jechuudha. Maalinni waan sin madaalu Abdiisaa kun. Sitti biraan gaafa ishee godhata. Sin madaalu bakka. Waan sin madaalle goote gadi baay'itiniin dhiifama gaafata. Kun gonkumaa sin madaalu Abdiisaa. Maal jedhee barreessa? Akkuma inni jedhe sanuu immoo quotation markii keessa kaa'ee akka Shee Amiin Ibiroo jedhe quotation mark keessa kaa'eetiniin kan inni barreessa jechuudha. Isiniitu barreessa akkuma inni barreessanitti Abdiisaan barreessite jechuudha. Maal jedhee osoo isin eessa jirtan makiina meeqa asii darbee irreecha deeme hin gaafate jechuudha. Gaafii qaba. Hin rashantanii
ammallee gaafidha jechuudha. Darasaan maal hojjettan turtan jedhee marraa sheeka waraana labsuu rabbi nurraa haa qabuu jedha. Dhumarratti gaafa rabu sheeka waraana labsuu rabbi nurraa haa qabuu jedha. Abdiisa tokkas jedhee barreessa jechuudha. Kunis hin madaalu abdiisa. Rabbi si jaaladha akka nama jabaa tokkotti jechuudha. Akka nama beekaa tokkotti sin jaaladha. Garuu waan sirraa malle goote jechuudha. Waan sirraa hin malle waan ijoollee xixiqqoo hojjettu. Waan ijoollee safaraa hojjettu hojjettu. Gadi bahii dhiifama gaafa dhufan. Kanaafillee hin jenne inni akkasin hin jenne yoo amantii kana sirriitti beekte immoo dhiisuu qabda jechuudha. Yoo ajandaa ta'uu barbaachise malee. Badillee miti immoo osoo isin sirriitti barsiiftanii sheekonni darasoonni as jirtan kun osoo asirritti qaraasiftanii osoo sirriitti quraana barsiiftanii namni asii ka'eetiniini irreecha hin dhaquu jechuun balleessa uummata akka illee hin qabu. Balleessuma takka guddaa miti balleessa hambaa takka firee takka hin qabu. Kanaaf kun rakkoo takka illee hin qabu. Kanaaf abdiisaa humnaan amma akka nama tokkotti waan kanaan warri kuwwani waan isin hin galchine iyyitan akkanuma. Waan isin hin galchine hin iyyina. Waan isin iyyisiisu iyyuu iyyine jechuudha. Sabboonummaa yoo wali himaa ta'a jettani sin caalaa beekna waan ta'eef sabboonummaa sin caalaa qaba. Kanaaf isin jettanii hin iyyina. Amantaa kenna ni hordofna ni jaalanna ustaazonni kenna waan isaan jedhan ni dhageeffatu. Ifin jechuudha anumti durree waa takka munaafiqni amantiin hordofne kun dhimma akkanaati irratti isin dhiisu. Durriyeen akkanaa jechuudha munaafiqni kun ka'umaa amantii raajaa hin qabne kun jechuudha. Isin hin dhiisu jechuudha dhimma akkanaa irratti. Kanaaf beekaa callifnee tokkummaa keenya tikfannee osoo waliin jiraannee gaariidha jechuudha. Moo nama keenanus jedhamus barreessee kunooti haala. Baay'isawee maal jedha Sheekh Amiin biroo ani karaan durallee hin beeku ammallee suuraa isaas akkamitti beekuu danda'a humna ittiin beekuu qabu. Sheekh Amiin biroo beekuu bar beekumsa bakka inni oolu iddoo inni oolu iddoo qulqulluudha waan ta'eef waan akkasii barbaachisa waan ta'eef beekuu hin danda'u. Kanumaan jedha nagataa sheer gochuu hin dagatina.